Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jechaa jirra jirtuu qarree fi qerroon ilmaan Oromoo hunduu baga jiraatanii warroonni subscribe kiyya jala jirtan hunduu galatoomachaa warroonni subscribe koo maatiin an ta'in maatii akkanaa taatan barbaada. Barumsa xiqqoo takka qabadhee dhufee xinnoo san isin agarsiisuu barbaada. Warroonni akkaataa yuutuubii banattanii itti fayyadamuu fi viidiyoo daqiiqaa keessan itti laallachuu barbaadan haga dalagan beekuu barbaadan guyyarra namu waan dalage haga dalaguun yoo beeketi tola kanan dalaguu osoo hin taane kanaafuu kana fakkaata jechuudha isinitti agarsiisa. YouTube studio tanarra dhoytan akkana dhufee mire kun viiyoodha daqiiqaa gallaale na laalame jechuudha 41,400 kun immoo nama viidiyoo hanga fure kana laale nama 5,500 takka kajala kun immoo gartee subscribe dha 680 jedha kun asiin hagganuma laaltan dhuftanii asirra cuqaastan gabbuutanii viidiyoo kanarratti dhoostan viidiyoo kayyoo kanarratti viidiyoon keessan akkana isinii dhufa ol saabdan viidiyoon kun yoo nifiin wanta akka alaabaa takka fuuldura isaa kanarratti dhufte viidiyoon keessan vaayirasa qaba waan ta'eef gartee ciftii garagaltuu kana dhooftanii irraa kaansel gootan ciftii kana amma kiyya osoo qabaate ciftii kana dhayeetiin kaansel irraa godha. Kana fakkaata kana keessaa baatan asuma Google Chrome bira deemna. Google Chrome kunooti irra cuqaaftan hogguu irra cuqaaftan asirra geessanii baqqulfi kanarratti www.com kuloo dhufa jira youtube.com ka jedhu kanarratti akkanatti irra barreeffattan akkaataa inni jiru kanaan www tuqachifti gootanii youtube.com jettanii tiniin hogguu isa kana xumu irra barreessanii xumurtan as dhuftanii goota jettan irratti cuqaastan irra cuqaastanii kaatanii booda akkana isinii dhufa laal ciftii kan irratti dhoytan ciftii sadiin kan irratti anam raayitii sanarraa barreessa raayitii dhanawoo qabaateen dalagu ufduubaa deebu takkaana deebee cuqaasa amma raayitiin irra jiraate waan dura dalaganiif raayitiin irra teesse ciftima sadiin tana cuqaasa raayitiin duwwaa waan taateef dhaqee raayitii amma irratti raayita akka manaa dalaydu irra raayita jechuudha isinii gala jedhee amana asirratti raayitii gootan jechuudha. Booda akkanatti hisaabtan akka isinii argamuu fi ani osoo gara ittillee dhadhee rakkoon qabu suuraa kiyyanii gartan jedhee amana forfaayiliidha. Bakka forfaayilii kanarra cuqaastan akkanatti isin dhufa YouTube studio reef garasiisuun asiin dhufa kuloo akkanatti dhufa irratti cuqaastan akkana isinii dhufa booda xiqqoon saabda yoo isinitti mul'atu dhabe dhiifama akkana ta'e saabdanii ilaaltanii essi tan irratti dhoytan essi tayyattan irratti irra cuqaaftanii amma yuutuubiin kiyya garte waan dalageef guyyarraa laallata jechuudha. Kun sabskraayibii kiyya kaasaan kun daqiiqaa naaf laalame 601dha. isinii gala jedhee amana qeerroo fi qarree ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti takka akkana duubatti irraa baatan isinii gale akkana gootanii as dhuftan jechuudha. Amma immoo kana fakkaata kanumaa barumsa irraa kana cheeggoodha hanga barumsa biraa isinii qabadhee dhufuu nagayaan jabaadhaa irratti baradhaa.
kabirallee hanga qabadhee isinii dhufa galatooma isiniin jechaa naa jiraadha qeerroo fi qarreen. YouTube ko subscribe like share gochuun dagatina akkasii galatooma irraa fayyadama isin fayyadamoo waan hedduu isin fayyadudha warra hin beeyneef waan hedduu isin fayyadudha galatooma jabaadhaa dalagadhaa hojii gaarii isin hundaafu naa jiraadha.